Namoonni baay'een lafa kanarratti uumamni sodaachisoon isa kami odoo jedhamanii bineensota adda addaa tarreessu. Leenca, naacha, bofaa fi kan kana fakkaatan jedhan malee addunyaa kana irratti uumamni akka ilma namaa sodaachisoo fi suukaneessoo ta'ee hin jiru. Qophii keenya har'aatiinis ilmi namaa hagam gara jabaataa akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Kalaqichi sangaa naasii jedhama. Addunyaa keenya irratti kalaqoota nama ajjeesuuf hojjetaman keessaa isa tokkoffaadha. Biyya Giriik keessatti dur namoota dhukkubsuu fi ajjeesuuf kan hojjetame yommuu ta'u, kalaqni isaas hanga har'aatti namoota baay'ee dinqisiisaa jira. Jalqaba irratti seenaa kana baruu kan dandeenye namicha qorataa seenaa ta'e Diiyodooros Siishilas jedhamuuni. Maqaan kitaabichaas Historical Library jedhamuun beekama. Yeroo tokko mootiin gara jabaataa Filaarees jedhamu gorsitoota isaa walitti sassaabuudhaan namoonni akka yakka hin hojjenneef adabbii isaan taasisu tokko akka hojjetamuun barbaada jedhaani. Achiin magaalaa Ateensi keessatti kalaqaan beekamaan jiru tokko akka hojjetu ni gaafatama. Yeroon kalaqni sun itti hojjetame sirritti beekamuu baatus naannoo dhaloota Kiristoos dura bara 570 hanga 554 jedhamee tilmaamama. Filaarees kalaqa kana sirritti jaalata. Sababni isaas namichi kun baay'ee gara jabaataa waan ta'eefi. Achiin mootiin kun namicha kalaqe kanaaf qarshii hedduu kennaafi. Gara jabinni mootii kanaa kana qofa osoo hin taane daa'imman dhalatanii guyyaa baay'ee hin turre akka sooratu barreeffameera. Naasiin sangaa kun dheerina sangaa tokkoo kan qabuu fi karaa garaatiin karra kan qabudha. Kanaafuu yakkamaan tokko yommuu dhufu karaa karraa isa galchuun itti cufanii isa jalaan ammoo abidda itti qabsiisu. Yommuu kana namichi akkamitti hin iyyu yoo jettan, afaan sangichaa irratti namichi sun yommuu iyyuu iyya isaa gara sagalee sangaatti kan jijjiiru xurumbaan itti galeera. Kanaafuu hanga fedhellee yoo iyye sagalee sangaatu dhagahama. Isa boodas namichi achi keessa jiru abiddaan baqee ni du'a. Lafee isaas loltoonni fudhachuun akka faayaatti itti fayyadamu. Mootiin gara jabaataa kun namicha kalaqe kana waamuudhaan, mee yeroo tokko keessa seenitii xurumbichi akka hojjetuun ilaala jedhaani. Namichi sunis keessa yommuu seenu mootiin gara jabaataa sun karricha itti cufee abidda itti qabsiisuun ni ajjeesa. Namoonni tokko tokko mootiin sun qarshii kennuufii waan hin barbaanneef ajjeese yommuu jedhan, isaan kaan ammoo mootiin sun qarshii hedduu waan qabuuf isaaf osoo hin taane gara jabaataa waan ta'eef jedhu. Waa hundaafuu nama daa'ima nyaaturraa kanaan ala maaltu eegama? Wanti hin dabarre hin jiruutii waggoota hedduu booda dhaloota Kiristoos dura bara 550 mootiin Teelemaachis jedhamu masaraa mootii Filaarees barbadeessuun mooticha ni qabata. Isa boodas Filaarees akkuma kalaqaa sana ajjeesetti mootiin haaraan sun isas sangaa naasaa sana keessa galchuun akka du'u ni taasisa. Liqiin kan galu lafumarratti kan jedhamus isa kana ture. Achiin meeshaa adabbii sana hanga dhaloota Kiristoos dura bara 497tti itti fayyadamaa turani. Walumaa galatti baroonni akkasii sun darbanii guyyaa har'aa geenyee jirra. Bara kanas adabbii suukaneessoo ta'an jiranis kan isa kana caalu garuu argamuu hin dandeenye. Nutis adabbiin kun dhabamuu isaatiinis galata galchaa qophii keenya har'aa asumarratti goolabna. Nagaatti.